Bismillah, maasha'Allah, tabaarakallah. Egaa hordoftoota kiyyaa namoonni ansoola algaa barbaadan ka biyya keessa ta'e ka biyya alaatti irraa dhufu na biratti argatanii akkasumallee shiitaaf shaarbii babbareedaa shiita qofallee yoo barbaadan egaa ansoolaan kun ka biyya keessaati garuu ansoolaa lamaa fi tiraas carqii afur qaba. Tiraasiin keessa galu afurii fi ka algarraa afamu firee lama qaba jechuudha. Itti aansuuf shiitii babbareedaa yoo barbaadan dirree ogogoraa isaa wajjin yookaan lipsii hojii isinii fiduu danda'a. Asitti mootuu hordoftoota kiyyaa wanni jira darbannoo kana firii lamanaan jettee jirti maamilli tiyyetuun dheerarraa yeroo lammaffaanatti deebitee meeshaa kan ordeen irraa godhattee maashaallah tabaarakallah hundi keessanuu galatoomaa isin jaa. Egaa salaamtallee hin daganne assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jirra jirtu hordoftoota siimbootu hundi keessanuu akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi aan akkamsiin jecha nabira bareedolla alhamdulillah isin bireessa bareeda katee abdiin qaba. Egaa saawwa isinitti dheeressuu kallattii maan gara viidiyootti kan isin dabarsu ta'a jechuudha. Itti aansuun obboleettiin tiyyetuun yookaan maamilli tiyyetuun meeshaa tanaan dura dheeraa galche tokko yoo yaadattan galchee fi ture garuu meeshaawwan kana egasii as gadhiisee jennaan siimboo meeshaan kee hedduu natti tolaa waan onlaayinii irra jiru burcuqqoo sanan barbaadanaa jette darzana lama fudhattee waan isin ajaa'ibu tana darzana takka kun baay'ee jabduudha burcuqqoowwan tun garuu gugurdoodha dirqoo isiniif fakkaatte ani afaan isinitti himaa jira kun viidiyoo fi qaaman tokko miti. Dizaayinii tanatti illee maashaallah tabaarakallah gisee tanaan dura wayii bitee ture lamaan gurguddoodha darzana lamanarraa bitattee jirti jechuudha maskammachaa qabdi. Itti aansuun burcuqqoo kanallee hedduu takka jaaladhee jira darzana tokko naan jette burcuqqoon kun ka bishaanii kan lummuxxii saniinii miti isa kwaalitii fi isa baay'ee abbuu ta'ee gatiin isallee kakaaniif takka kanaa tokko miti jechuudha burcuqqoowwan kana qarshii 3,500 darzanni isaa firiin 12 jechuudha. Tuuwwan illee 2,000 akkas seenti natti fakkaata garuu kun akkasii. Itti aansuun saarbisii firee sadii qabdi. Kafaandisha illee kakusillee qabu burcuqqoon diizaayinii kanallee jira amma firee jaa saarbisirra daradaree fireen jaa immoo hin banamne akkanatti gisee dhufu firee jaa jechuudha. Hordoftoota baay'ee takka kwaalitiidha baay'ee takka namatti tola. Viidiyoo keessatti argitan jedheeti yaadaan iyyuu fayyadamee jira isa kana halluu warqaammaa fi halluu irsaasiin jira. Itti aansee baawulii tan ishigii lamanaan jette baawuliin tuni saanii golboo akkuma suurarraa kan of keessaa qabdi saanii golboo firee sadii fi burcuqqoo firee sadii qabdi walitti burcuqqoo jaha kanaa ta'u lamanaa godhinaan jette ishigii lamanaan jette burcuqqoo jahaa fi saanii golboo tan jaha ta'a jechuudha walii galatti. Itti aansuun jookii tanaan dura sadiinarraa bitattee turte garuu kanallee namaaf barbaadettee isa kanarraa fudhattee jirti. Itti aansuun immoo isa kana jechuudha akka gisee kuukisii dalagdutti waamii ciqxu suni bareeda waan ta'eef illee barbaadanaan jette an gisee kiyyaa san firee afuriin dhufaa ture amma kana sadiin dhufee garuu furdin isaa maashaallah hedduu fooyyessanii jiru maayikallee ta'uu baay'ee furdaadha firee sadii baawuliin kun jechuudha gisee tokko tokko sadiin dhufa gisee tokko tokko afuriin dhufa jechuudha shanillee gisee dhufu jira akkuma carraati kun abbaa sadiiti namoonni ka abbaa sadii kana barbaadan firee lamaan harkatti hafee jira fudhachuu dandeettanii saarbisillee kunuun argitanii saarbisii sadii ka faandishaatii fi ka kuukisii qabu tokkommoo burcuqqoo irra daradaree jookiin kun immoo akkuma argitan jookii fi ka ittiin dhugan firee jaha qaba burcuqqoo shaayii ishigii lama egaa meeshaan isii kana fakkaata. Garanatti illee meeshaa nama biraati saarbisii warqaammaa kana aynaa lamaan ka gubbarraa kana haadhatiyyaa barbaada meeshaan kun ka orooma qabu jettee watii viidiyoo gadhiistu argiteerti wallaahi meeshaa kana osoo argee isin hundaafuu kana bitee natti tola hedduu furdaadha hedduu isin gammachiisa yoo harkaan qabdan garuu gatiin isaa widdiidha baay'ee widdiidha gatiin isaa jechuudha ta'ullee garuu meeshaa orooma qabu maashaallah firee sadii yeroo tokko saarbisiin kun lamallee dhufu eegalee jira feermuutii hojii godhanii kun garuu akkana sadiin dhufa haadhatiyyaa isa geengoo naan jette obboleettii tiyyaa immoo karooga arfee sanaan jette ka obboleettii kun gara jalaa jiru kana kaartoonii hin banne yaa'u gisee maraanii beektan jedheeti ka gubbaa kanatu dhiqqoo haarawaa anaaf haarawaa miti gisee baay'ee namaa bitaa jira gisee baay'een argamu malee jechuudha. Itti aansuun saanii shoorbaa itti dhuganiif itti baafatan tanallee naa godhiif yeroo biraaf illee fayyadamanii jette kunoo maashaallah tabaarakallah saanii wantoonni viidiyoo irratti gurguddaa isiniif fakkaate baay'ee gurguddaa miti garuu shoorbaaf hin ta'a gara didiqqoo siqaa feermuuzii isaan lamaaniifuu naan jette isaan lamaaniifuu godheef jira. Egasii jookii maayikaa kana harmee tiyyaaf jette isallee godheef jira ka'asaan kan ammoo obboleettii tiyyaaf jette maashaallah tabaarakallah jookii burcuqqoollee adii kana isaan lamaaniifuu warnaa fakkeessii jette jirti meeshaan kun immoo asallaa ka deemu waanuma muraasa ta'ullee hagattiin sun maashaallah tabaarakallah isinin jaa. Namoonni jookiin kun akkasumatti jira diizaayinii lama qaba saarbisii qaba. Egasii ka burcuqqoo kanallee firee lamatti naan jettee jirti kun akkuma argitanatti hin tollee bakka natti gisee viidiyoo waraabu irraa banee isinitti agarsiisuu barbaadeeti dhiqqoo halluun isaa adda waan ta'eef kaawwanirra maashaallah
akkuma tasaatti itti argee biteef kan markite naa biteef ka burcuqqoo ta'uu malee naan jette maashaallah wallahi warri bakka jechuun naa yaaddaniitiin wanta kanaan immoo hin cinqama namni yoo suuraa natti ergee wallahi gizee baay'ee jechuudha kanam naan jedhe san godhuuf baay'ee of cinqee baay'ee wanni jedha isa bituuf baay'ee ifaa jesanii naa jedhu gizee tokko wanni isinii suuraa ergitan dhabamuu danda'a ka isa fakkaatu dirqama isuma ta'uu miti jechuudha ka isa fakkaatu kan meeshaan bakka walumaa galatti qulqullina haa qabaatu malee amma burcuqqoo kana akka tasaa argee bitee miti kanuma malee jettanii osoo ergitanii gizee isin barbaadan sanitti immoo kun dhufuu dhabuu danda'a jechuudha. Meeshaan nama lammaffaallee kana kan nama sadaffamu isa kana maamilli tiyyeetuun illee uffata yeroo lammaffaan irraa ordarii godhattee kana haadha ofiitii fi qamisii hodhisiisee fi kana hodhisiisaadha. Kun immoo shurraabii magaalaa kana deebi'ee mootu obboleettiif ta'ee hin beeku qamisii kana hijaaba isaa wajjinaan jette dhiifama. Asirratti immoo buna kiiloo tokkootii fi sukkaara kiiloo lama hixaana kiiloo gimmaasha qabdi waraabuu natti hin tolle meeshaan kun ganama sadii ta'ullee bakkuma takkatti isin meeshaa keessan illee beektan waan ta'eef laalladhaadha hagana viidiyoo godhee keessallee ka dagadhu hin dhabamu namni waa hojjetu kun waa dagatu mala amma fakkeenyaaf ka meeshaa obboleettii tana ta'asaanu kana jechuudha qaama isinitti mul'atu ka darbannuu qabu kana shiita tokkoo fi hansoolaa dhumarra dabalatte shiiti dhumarra dabalatte viidiyoo edaatirraa iskiriinshatii gootee natti ergite isa viidiyoon goone ture ega meeshaa ashagii kaartoonitti meeshaa kan irra reen booda ansoolaa yaadadhe egasii ansoola shiitillee waan hangetteef dhumarra viidiyoo xiqqoo godheef jechuudha manatti kun osiyas kanama biraati gamanaas immoo kanama biraati jechuudha hordoftoota kiyya egaa warri waan hangadhiisu maraa jaalatanii irraa ordarii godhatan wallahi laazim galatooma ulfaadhaa isin jaaladha isin kabaja rabbi yaada muraada keessan isinii haa guutu isin injaa isin mara keessaniyyuu asitti kun ansoolaan kana ansoolaa kanallee yuutuuba makiyyarraa shiita shaarbi kanallee yuutuuba makiyyarraa natti tolee jira itti naa dabalii naan jette ansoolawwan kun ka biyya keessaati haa ta'u malee baay'ee takka yabbuu fi bal'aadha meetir kaamsatti algaa meetir kaamsarra ni afama tiraas carqii afur qaba ka algarra afamu immoo lama qaba jechuudha jijjiirraa yoo barbaadan tokko fayyadamtee barbaadan tokkotti jechuun bilaa jijjiirtanii fayyadamuu dandeettanii tiraas carqii afurii fi ansoolaa lama qaba jechuudha ansoolaan ka algarra afamu tiraas carqiin tiraasii keessa kaa'attanii akkana isinin je'a itti aansuun kun shiita kana baay'ee takka jaaladhee ture yeroo baay'ee fida shiita kana akka tasaa ta'ee yoo ni deebi'ee dhufe hin fida shaarbiin tun diimtullee ni jirti turte amma jirtii fi dhumtee cheekiin goone malee halluu diimallee hin jiraa ture jechuudha kunoo akkana shiitaaf shaarbii irratti barbaadan silibs illee hojii yoo barbaadan isinii kan na bira argattan ta'a እናንተ ዋና አጃኢብ keessa maashina qamashaa kana dhiyoo matana 4500 bite har'a akka tasaa ta'ee ufiin deemne ijoollee ergee ufii kiyyaa barbaade jedha moodela Itaalii jedha mirti Itaalii oomisha Itaaliitii miti Allah walami moodela jechuun ka Itaalii fakkeessanii hojjetan jechuu barbaadeeti ta'a hin beeku an dhuguma ka Itaalii ta'a hin beeku jalatti markaatoo ta'a waan ta'eef kama biyya keessaati garuu moodelii Itaalii jedhanii irra barreessan haa ta'u ka hundumaafuu itti fayyadameetiin isinitti agarsiisa warri isinii bitaa jiru kam isinii bitu san ofillee bitadhee kunoo ofii kiyyaa barbaade qarshii 5,000 galee jira jechuudha. እና hundumaafuu namoonni meeshaalee kanneen barbaadan karaa WhatsAppiitiin na dubbisa meeshaa warri naan jettan iida booda inshallah rabbiin ittiin nu haa ga'u walitti dachaana hangasitti hundi keessanuu ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u kan milkii kan rizqii yaa rabbii kiyya ka fayyaa hin qabne ka itti fayyuu ka waan yaaddan mara walumaa galatti wallahi waan yaadne mara rabbi yaada muraada keenya nu haa guutu ka dhukkubsannee jiru rabbiin afiyaa nuuf haa godhu ka rizqii barbaadu rizqii ka ilmoo barbaadu ilmoo ka bultii barbaadu bultii isiniin jaa rabbiin nagaan itti nu haa ga'u iida kana isiniin jaa hordoftoota kiyya egas booda bal'inaan meeshaan walitti deebina ammaaf uffata ordarii namaaf ergaa jira haga dhallee ammallee meeshaa kana gizee paago dhageessee meeshaa mana haaraa nama hedduu fi uffata erga deebi'e egaa akkana isin ja'a like share gochuu hin dagatina hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa hundi keessanuu akkuma jirtanitti nagahaan jiraadhaan isin jawari chaanaala kiyya subscribe gootanii na hordofuu qowwafaa miti wallahi laazim meeshaa online narraa orderii godhatan viidiyoo malaaltanii ani isin beeku isin garuu na beektanii an garuu nama kamuu haaluma tokkoon hin keessummeessa jechuudha hordoftoota kiyya kanaaf hojillee ta'aa oolu isinillee irraa fayyadamu
deemtanii chaanaalli kun chaanaala keessan taanaanuu asirraa waa bitattanii meeshaa barbaadan qalbiin keessan isin barbaadde gara maatii keessanii gara mana keessanii galfataa jirtan jechuudha. Kanaaf ana qofaa chaanaalli kiyya qofaa miti keessanii akka inni guddatuuf immoo isin uummata guddisaa akkam gootanii guddistanii yoo YouTube irraa waa gadhiise subscribe warri goone subscribe godha warri immoo durumaa subscribe gootanii waliin turtan immoo like tuqaa hiriyoota keessan irratti share godhaan isin jaa yoo isin hiriyoota keessan irratti share gootan namni sunillee yaa ofiitirra share godha chaanaalli akkasii guddata jechuudha. Gamada kana immoo meeshaa keessan gisee isin ergu hidhee erga waan ta'eef akkanatti maraa isaa kana bitee jira na yaaddessa meeshaan sirriitti hidhamu malee yoo deeme akkana isin jaa hundumaafuu like share godha akkasumas yaada muraada keessanillee barreessaan isin jaa viidiyoon kiikaarraa kanumaan raawwateeti jira. Dhugaa dubbachuuf qophii idaatu akka gaariitti dalagachaa hin jiru keerimaa fi viidiyoo biraatiin aangoolitti deebinutti hundi keessanuu bakkum jirtanitti fayyaa keessanaa tura like share gochuu hin dagatina qophii idaa waan tokko nulitti dachaana hangasittuu keerii keessanaa oolaa isin jaa iddoo isin jaaladhaan mallee irra deebiidhaan nagahanna oola bye bye.